Harka fuunee shamaa sa'aana maanqee re'een waatii maatiin naga qabdu siniin jecha sagantaa keessan sagantaa addooyyeedhaan walitti deebinee jirra. Egaa sagantaa addooyyee kanaan torbaniin dubartoota hojiiwwan garaagaraa irratti hirmaatanii argaman gara keessanitti fiduudhaan kan wajjin turtii taasifnu ta'a. Egaa guyyaa har'aatiifis sagantaa kana kan gaggeessaa si wajjin turu an caaltu taffuuti. Egaa keessummaan keenya guyyaa har'aa eenyu laata? Maakii Oroo jedhamtee egaa hedduun keessan sooshaal miidiyaa gama feesbuukaa akkasumas immoo tiiktookii kana malees immoo yuutuubii irratti hedduun keessan isii beektanii egaa maqaan isii Maakii Oroo maqaa jedhamuun haa beekamtu malee maqaan maatii isii isiif baasan Makfiraadha. Makfiraa Huseen baga nagaan gara sagantaa keenyaatti dhufte. Galatoomii caaltuu naaf yeroo keessaniif galatoomaa. Egaa qaraa durumayyuu beektaa gaafa sooshaal miidiyaa gubbaatti argu. Intala bareeddu tana yoo uuman dubbisaa jechaan ture egaa har'a immoo uffata aadaatiin akkas miidhaddee sagantaa keenya kabajdee nu biratti argamuudhaaf hedduu galatoomsiin jedha. Egaa akkuma jalqaba kaasetti hedduun keenya maqaa Maakii Oroo jedhuun egaa sooshaal miidiyaa gubbatti si beekna. Torban darbe keessa immoo wal dorgommii tiiktookii gubbatti godhameen jechuudha. Mo'atteetiin akka Itoophiyaatti nama lakkoofsaan sadarkaa tokkoffaarra jiru akka taatedha. Egaa marsaalee hawaasaa irratti namoonni hedduun suuraa kan kee walii gadi fuudhanii walii qoodaa turanii duraan dursee baay'ee sitti gammannee jirra. Atis baga gammadde. Galatoomii caaltuu galatooma hundi keessan. Egaa mee Makfiraan eessa jiraatte eessa jirti laata? Ani Kaayiroon jiraadha amma biyya baqaa Kaayiroo keessatti argamee jirti. Yoom garasitti malte? Bara 2019 dhumarratti dhufees. Jiruun baqaa akkam reegaa umuriin kan keellee fuuluma keerraa ilaalanii beekuun hin danda'ama. Umurii ijoollummaatti ati ammas ijoollummaa san keessa jirta. Ijoollummaadhaan egaa maatii wajjin gara baqaa jiruu baqaa kana jalqabde moo maal fakkaatti jiruun baqaa umurii kanaanis? Jiruun baqaa gaa bareeddudha hin je'amu. Hedduu ulfaata jiruun baqaa. Ana akka kiyyatti natti ulfaatee jira. Maatii waliin osoo hin ta'in kophaadhaan as jira. Kophaa kiyyaan jiraadha. Yeroo hedduu mana hojiitti hin dabarsa. Hedduu ulfaata jiruu baqaa. Namoonni biyya baqaa keessa jiraatu hedduu ni beekani. Jiruun baqaa bareeddudha hin je'amtu ni ulfaata. Akka malee. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota ijoollee Oromoo akkam jirtanii OMN miidiyaa neetwork keessa taa'in isin dubbisu jira istiidiyoo keessa jechuudha. OMN sagalee uummata Oromooti. Mee karaa TikTokii haa dhufu warri jettan. Egaa keessumaayyuu ana dabalatee namoonni hedduun marsaalee hawaasaa irratti egaa namoonni akkuma mooraa iddoo waraanaatitti ilaaluu hin danda'amu yeroo tokko marsaalee hawaasaa kana egaa gaafa uummanni Oromoo rakkoo keessa ture dararaan irra qunnamaa ture sanitti atis fooloworoota qabdu sanitti fayyadamuudhaan carraa qabdu sanitti fayyadamuudhaan egaa sagalee uummataa ta'aa akka turte anis argeetan jira. Yeroo ammaa kana immoo gama tiiktookiitiinis dhuftee jirta. Mee marsaalee hawaasaa kanneen akkamitti itti fayyadamtaa? Akkamitti immoo gara hojii kanaatti dhuftee akkuma tasaa dhuftee dheeyyaadha waan ta'eef? Duraanii feesbuukaan fayyadama. Feesbuukarraan uummata kiyyaaf sagalee ta'uu ture. Feesbuukni immoo na jalaa gubatee akka malee na hiraarsinaan osuman duraanuu tiiktookii qabuutiin feesbuukallee banadhee akka malee na hiraarsinaan feesbuuka dhiisee gama tiiktookii irratti bakka tiiktook uumamaa irratti hin ture. Tiiktookii irratti uummata kiyyaaf sagaleen hin ta'a waa hedduun hin godha. Uummata waliinis waliin qunnamaa saba kiyyaa sagalee karaa salphaatiin tiiktookii irratti ta'uu waan ta'uu danda'u
Facebook dhiiseetiin gama TikTok irratti uummata kiyyaaf sagalee ta'utu jira. Ammallee ni ta'a, ifturallee ni ta'a jeetii yaada. Hayyeegaa maakii gama biraatiin immoo keessattuu namoota akkana TikTokii, Feesbuukii, Yuutuubii irratti yeroo garaagaraa uummata keessaniif sagalee taatanii jechuudha. Egaa Feesbuukiin yookaan immoo hedduun isaanii afaan Ingiliffaatiin egaa kan biyyoota alaatti fayyadamanii haa ta'u garuu dhaabbanni kunniin namoota afaan Oromoffaa afaan Amaariffaa dubbachuu danda'an qaxarachuu danda'an egaa kana kasii kaaseef maal inni callisaniituma nama jalaa hin gubanii egaa kana malees yeroo tokko tokko namoonni gareedhaan walitti gurmaa'uudhaan egaa namoota jilaallee duulaan akka cubsisanis dhagaheetan jira gama saniin wanti si mudatee jira laata. Namootni tokko tokko ni jiranii namoota jibbeensa Oromoo qaban ni jiranii isaantu TikTokii namarratti gurmaa'ee hojii isaanii godhatanii akkaawuntii qaban akkaawuntii riippoortii namarratti godhan qaban namni waa'ee saba isaa cunqurfama saba isaa yoo dhageessise gizuma takkatti jalaa gubanii gizuma takka dhabamsiisanii akka namni sun lammada hin deebine godhan fakkeenyaaf ana TikTok irratti yeroo hedduu yeroo 14 akkaawuntii 14 na jalaa gubate waan biraa balleessee osoo hin ta'in saba kiyya kan miidhame kan hin arkee uummata kiyyaaf sagalee ta'uu qofaaf rakkoo biraa qabaadhee osoo hin ta'in uummatuma kiyyaaf sagalee ta'uudhaa fi cunqurfama guddaa TikTok irratti narra uumanii gizee hedduu na jalaa gubanii gizee hedduu jechoota miira namaa tuqu naan ja'anii garuu ni jirra jennaan gaante ammallee. Yaadimaa dhaggeeffadhu. Atis gurraacha koo dhageessifadhu. Bakar waaree wajjin ibroo shataadhaati. Dollobaan ajjeesan namiiti biroodhaati. Kaayyoo isaanii dhaalee dhaloota dhaalchise. Jaarraa abbaa gadaa lolee nu lolchiise. Jaarraa abbaa gadaa lolee nu lolchiise. Hirayyoo dheerateenyaa allaatti marfachiise. Goto wani gamna gameeyyota jarraan abbukato mirga abba qabsaa'ota lal jarraan jarra abbaa gadaa bayeessa namoo leencakoo way osoo deessee haati marraa lama harme marraa lama way osoo si deessee haati marraa lama haati yeroo lama. Egaa ammas akkasumas hamleen siin cabinii jabaadhu argaa jirra egaa yeroo 14 akkas namarraa cufanii deebi'anii dhufanii akkasumas immoo hordoftoota guddaa argachuun hangam akka nama rakkisu nama miidiyaa keessa jiru waan ta'eef kana hubachuun nan dhibu. Egaa mee nuti egaa namoota bara Imo fa'aa jedhanii Viberii fa'aa jedhanii namoota bara isaan keessa turre waan ta'eef egaa hedduu simbeennu TikTokii kanneen sooshaal miidiyaawwan jiran keessa irra caalatti namoonni kan fayyadaman Feesbuukidha. Haa ta'uti garuu yeroo ammaa kana TikTokiin bal'inaan egaa keessumayyuu dargaggoota biratti jaalatama argateeti kan dhufeeti jiru. Mee TikTokiin kun maal fakkaata? Dirreen TikTokii kun sooshaal miidiyaawwan jiran irraa maaltu isaa adda taasisa laata? Okay, TikTokiin fakkeenyaaf waan akka beeksisaa namoonni hedduun waan beeksisa irratti hojjetanii waan ani irratti hojjedhu yoon si hime uummata kiyyaaf yommuu sagalee ta'u daqiiqaa sa'a 6 fi sa'a 2 fi sa'a 3 keessatti namoota 300,000 fi 400,000 ilaalama viidiyoon suni akkas jechuun immoo karaa salphaatiin uummata kiyyaaf sagaleen ta'a karaa salphaatiin uummanni hedduun uummata kiyyaa gizeen sagalee ta'u ni arkanii sheer godhanii waliin gahanii wal dhageessisan waan ta'eef kanaan miidiyaa biraatiin adda yeroo gabaabaa keessatti namoota hedduudhaan dhageettii ni argatta waan barbaadde waan uummata keetii irratti yoo kan xiyyeeffatu ta'e kanaan adda miidiyaa birarraa.
Egaa keessumaayyuu immoo gama biraatiin immoo TikTokiin kun iddoo sooshaal miidiyaawwan biraa gaafa laaltu waan siyaasaa haa ta'u wantoota serious issue ta'an yeroo kakka argita garuu TikTokii irratti egaa anis amma gaafa xiqqoo hojiin natti baay'attu gaafa sammuun xiqqoo na qaqqabattu anis kokkolfuuf jecha gara TikTokii kana in ilaala. Egaa namoonni hedduun bashannanaaf illee itti fayyadamu. Akkuma ati jette immoo beeksisoota illee achirratti hojjetaa akka jirtan argaati jirra. Beeksisoonni namni tokko fakkeenyaaf beeksisa tokko si hojjechiisu yoo barbaade karaa kamiin maakii qunnamuu danda'a? Karaa TikTokiitiin qunnamuu ni danda'anii. TikTokiidhaan na barreessuu ni danda'anii. Waan barbaade beeksisa godhuuf ni danda'a. Hayyegaa maakii egaa namoonni hedduun akkuma duratti kaasee sooshaal miidiyaa keessumaayyuu immoo TikTokii irratti si beekanii egaa intala midhaadduu bareedduudha akkas immoo baay'inaan sooshaal miidiyaa kanarratti immoo gaafa baatee mul'attu namoonni namarra rakkisanillee hin dhabamanii jechi kiyyasiif galalaata. Namoonni warroonni dhiiraa kun jaalallee nuu ta'ii jaartii nuu ta'ii akkasii bira hin darbu jedhee waan yaaduufi. Gama akkasiitiin chaalenjiiwwan si qunnaman jiranii? Garuu hin jiranii ni beektaa uummanni Oromoo kan TikTok irra jiru maaliif maqaa shuguxii jaanii na baasan. Amma namoonni hedduun shuguxii jenna yaama maqaa kiyya kan Oromoon TikTok irratti na baasti. Na kabajaa keessa waan akkanaa kana na barreessanii oonni jaan ni sodaatan. Na hin jiru wanni akkanaa. Maafi shuguxii siin jedhan laata? Natti fakkaata. Akkatti natti fakkaatu jechootan haasa'uurraa gizeen haasa'u gizeen dubbadhuurraa hin beekne sanirraa ta'uu danda'a jedhe. Isaan waan beekaa walaa hin beeku. Shugguxuma naan jennaan hayyee jettuun fudhadhe waan Oromoon sii kan ittiin jibbitu. Sagalee keessan hin dhaga'u isinis koon dhageessanii. Uummanni koo Wallaggaa akkam nagaa keessanii. Waliif iyyaa jechuuf hin dhufe obboleeyyiin keenya Wallaggaa keessatti akkuma gartanitti ganamaa fi galgala dhiigni isaanii dhangala'aa jira. Dirooniidhaan ajjeefamaa jiranii. Miidhaan Walloo miidhaa kiyya, miidhaa keetii, miidhaa Oromoota hundaati. Walloo cinaa dhaabbadhaa uummanni Oromoo bikka jirtanii. Uummanni keenya arrallee lafa abbaa isarraa baqataa jira. Lafa isaatiif qabeenya isaa dhiisee buqqa'aa jira uummanni Oromoo. Magaalaa Agamsaa keessatti uummanni nafxanyaaf haannoon kunoo arrallee nuun ciisne uummata keenya buqqisaa jirti. Nuti garuu ija lama cufanneerra. Namni diina baay'atu akkamitti ija lamaan rafa? Akka bashootti ija takkaan rafuu qabna yaa Oromoo. Shawaa keessatti akkanatti dirooniidhaan fixaa jiran dhiiga isaanii akka sagaleen isaanii hin dhaga'amneef waa meeqaaf godhamaa jira. Uummanni Oromoo Wallaggaa keessatti gubachaa jira. Uummanni Oromoo ajjeefamaa jiran, qaama sadiin dhahamaa jiran, Liyyuu Haayilii Amaaraa, Faannoo fi Minishaan uummata keenya lafarraa fixaa jirti. Yaa uummata Oromoo sabni gamtaa qabu mataa gadi hin qabu jaa Oromoon. Waliif iyyaa iyya dabarsaa. Uummata keenya namoota 3,000tu jira. Asirratti waan takkan dubbachuu barbaada. Uummata keenya kan Wallaggaa keessatti dhumuuf jiruuf akka yaadattan sagalee akka taataniif please. Sagalee waliif ta'a, waliif iyyaa, waliif dirmadhaa Oromoo. Arra waan Wallaggatti ta'aa jiru kun naannoo hunda ta'a waan ta'eef arra kaanee dhaloonni qubee maaliif jedhamtan? Kaati gabrummaa dida. Hin feenu gabrummaa jaati. Dhugaa hin jibbitu. Mee waan tiridantii Oromoo haa dubbannu mee raachunoo. Hayyee. Egaa yeroo baay'ee isa wajjin baatanii TikTokii kana gubbatti yeroo garaagaraa waan ani isin arguu fi dhuguma moo akkami wanti dubbatamu? Tun amma laal ni mattamoo ni mattu. Maal otoo ni madhu baadheewu. Aaraa sin godhanii jechuun ni mattamoo ni mattu jechuun fedheeti. Wayi maakii. Nadi saisi wali komenti. Sirbi ka'iitii sirbi. Mataan na dhukkubu jira. Kabra. Mataan si dhukkuba taanaan immoo hafu si dhukkubu manna.
Baay'ee si dhukkube moo maali? Oi Mike, ara adina. Mana nadam ni garuu adabii biraa himadhu re. Suura koo profile picture kee godhadhu. Me wallahi jee. Ana suuraa eenyu godhate gartee profile kana dura. Maallaqa ishee waa'ee nama bira. Na dhibaa? Ani suuraa kan godhachuu danda'u. Namoota ni beekta akkuma beekamutti jawaayoo godhatan. Akkaati profile picture na gootuuf. Akkaati profile picture na gootuuf du'u. Sanii miti waan biraa jechuun. Hindu. Ani hindu profile picture naafu malee hindu. Tiriidantii raachuu tiriidantii dhugaa miti. Wanni nuti sangooniif tiiktokii kanarratti yoo agartee jiraatte arrabsuu jira. Namoonni gandaan wal arrabsaa. Walitti seenanii gandaan amantiin waan akkanaatu jira. Ajandaa san walga'iillee akka tiiktokiitti namoota gurguddaa sheekootii finnee walga'iillee teenyee wanni sun dhaabbatuu hin dandeenye. Goota fa'aa goota lubbuun hin jirre goota uummata Oromootiif aarsaa guddaa kafalee nuti har'a gootolii as biratti argaman kuni gootolii kan as biratti argaman hundi isaaniitu kan lubbuun hin jirre isaan nuuf waa hedduu dabarsanii nuti garuu har'a hojii isaanirraa as bira dhaabbannee waan aarsaa isaan nuuf godhan as bira dhaabbannee garuu har'a uummanni tiiktokii namootni tokko tokko ba'aa isaan ba'atan dhaqiin gatii isaan Oromoodhaaf kafalan waan hin beekneef gootota garagalchuudhaan jechoota hin taane jechoota gootaanii miti nama lubbuun jirullee hin ja'amneen waan ja'aniif dhaabaa jennaan ni didanii sheekota finnaa ni didanii sababa sanii raachuu waliin akka bifa kooflaatii fi bifa nama bohaarsuutiin ajandaa san jijjiiruudhaaf uummanni keenya Wallaggaa keessatti wareegama guddaa kafalaa jira. Sababa Oromoo ta'an qofaaf kan badii takkan balleessin amata meeqa guutuu ajjeefamaa jiranii yoo nuti gaafa waa'ee uummata keenyaa namoonni kun namoota bitaman takiin immoo natti fakkaata ergaa qaban gizee uummanni dhukkaasni biyya biraatii jiraate kan ajandaan kun dhufu gizee hedduu ajandaa gootaa arrabsuutii fi ajandaan gandaan walis seenu saniifuu nuti sagalee ta'uu uummata keenyaa waan achirra dadhabneef bifa kooflaatii fi bifa bu'aaraatiin achi keessatti waan uummata keenyaa dabarsuudhaaf kan kana goone ani kan kana godhe malee waan bira qabaanneeti miti. Haasawuma keessa taphumaaf akka jedhuuf san kaasee akkuma jette dhugaadha. Yeroo baay'ee wantoonni sooshaal miidiyaa keessumaayyuu daqiiqaa muraasaaf akkas darban sunniin waan nama hawwatu yoo hin taane namni yeroo kanatti jiruun baay'ee rakkisaa taateerti namni taa'ee siin caqasus hin jiru. Waan gaariidha. Egaa saniin cimtaniitti deemuu qabdanii sa'aatii ammaa kana namni sooshaal miidiyaa irratti sa'aa tokko sa'aatii daqiiqaa 45 taa'ee nama dhaggeeffachuuf haala rakkisaadha. San argachuuf immoo haala hawwataa ta'een ergaa keessan dabarfachuudhaaf egaa karaa sirriidha kan filattanii ammas jabaadhaas ni jenna. Egaa gama biraatiin immoo hawaasni keenya yeroo baay'ee akkuma duratti sii kaasee hedduun keenya sooshaal miidiyaawwan jiran keessaa irra caalatti kan fayyadamu feesbuukidha malee. Sooshaal miidiyaawwan jiran kan biraa hedduu gaafa itti fayyadaman hin argamu. Yeroo baay'ee tiwiitar kaampeenii gaafa duulli tiwiitaraa gaafa jiraatu fa'aa tiwiitarii godhaafa jedhamee kadhatamaa wantoonni sooshaal miidiyaa irratti ergaa waliif dabarsan hedduun osoo jiru hawaasni keenya garuu waan ittiin fayyadamneef jecha wantoota sooshaal miidiyaa irraa argachuu dandeenye dhabneerra jedhee yaada. Itti fayyadama hawaasa keenyaa akkamitti ilaalta tiiktookis ta'uu danda'a. Sooshaal miidiyaa biraa hawaasni keenya itti fayyadamiinsi isaa hangamii gahaadha jettee yaadda laata? Fakkeenyaaf gama tiiktookii irratti namoonni hedduun bifa arrabsootiin ni jira siinjee bifa uummataa isaanii sagalee ta'uu bifa aadaa isaanii guddisuu bifa aartii Oromoo guddisuudhaan itti fayyadamaa jiran gama tiiktookii. Feesbuukallee fayyadamuu jiran garuu kan hin fayyadamne tiwiitarii. Tiwiitariin immoo uummata keenyaaf bu'aa guddaa qaba.
namoonni hedduun karaa salphaatiin sagalee uummata isaatiif ta'uu kan danda'u tokkoffaa tiwutara irratti tiwutara immoo Oromoon dilas maraa hin fayyadamtu gizee hedduu rakkoolee uummata keenyaa kana tiwit godhaa jaanii miidiyaan hedduun ni himaa ni maxxanfamaa garuu namoonni hedduun waan hin fayyadamneef tiwutara irratti namni dilas maraa fayyadamu hin jiru. Karaa tiktookii garuu namoonni hedduun ni fayyadamu tiktookii akkuma tiktookii fayyadamanitti silaa gama tiwutaraati illee gaafa rakkoolee uummata keenyaa ibsinu irratti hirmaatan natti tola asumaan. Egaa hedduu galatoome maakii egaa wanti walitti dhufneefis inni guddaan kan sababa nu ta'e egaa torban dabarsine keessa wal dorgommii tiiktookii irratti adeemsifame irratti egaa mo'achuu kan keetiin kan ka'e namoonni hedduun si beeku namoonni hedduun haa ta'uti garuu irra caalatti egaa onni nama keessaa kan galte sababa sanii waan ta'eef egaa nutis immoo sagantaa kanarratti kan si affeerre namoota akka kan kee jalaa dhufaa jiran guguddachaa jiran immoo haaluma dandeenyeen OMNs sagantaa dubartootaa waan qabuuf egaa saniifis asitti kan si affeerre dubartoota biraatiifis fakkeenya ta'uu malta waan jennee yaannee fi egaa mee dorgommii sanitti immoo haa deebinu jechoonni tiiktookii irratti fayyadaman hedduun hin jiranii leenca gaafa jedhamu dhageenyaa filaaworii naa kennaafaa gaafa jettan dhageenyaa taaptaap godhaafaa gaafa jettan dhageenyaa waan ta'eef na caalaa keessa jirta waan ta'eef mee hiikaa maal qabamee leencii maal inni ati hedduminaan irra beekta waan ta'eef mee keessa waan jiru sammee nu ibsi. Okay. Leenca jechuun gaa bineensa fiigu sanii garuu bineensi suni maallaqaan bitama. Fakkeenyaaf doolaara 350 bitaniiti kan nama jaalataniif akka giiftitti siif kennanii garuu maallaqni si bira gahu 350 osoo hin ta'in 130 150 akkana seena si bira. Filaaworiin immoo uumaa jechuunis maallaqa hin qabdu garuu akkuma bifa jaalalaatiin taaptaabiinis bifa jaalalaatiin taaptaapsii godhan achi biratti namoota hedduu akka taaptaap nama miiliyoona fa'aa kasii godhu jira 200,000 300,000 tiktookiin akkaawuntiin kan kee akkasi jalaa hin cufamnee fi taaptaabiin kan fayyadu taaptaabiin lammaffaa akkaawuntiin kan kee laayifii yoo jirtu namoota hedduu bira akka ga'uuf kan si fayyadu. Wal dorgommii dheengaddaa kan ture saniin egaa ati akka mo'atteedha kan dhageenye namoonni hedduunis akka jedhaa jiranitti maakiin umrii kanaan miiliyoonara taatee sin jedhan dhugaadha moo akkam laata? Lakki miiliyoonara hin taane hin taane lakki. Dorgommii dheengaddaarraa meeqa argatte? Waan jiru umriin dubartiitii fi mindaan dubartiin gaafatamu jettu. Hin gaafatamu jaallatee. Haa ta'u egaa namoonni hedduun miiliyoonara taateedhanii haasaa waan turaniif egaa ifuma akka nuu ta'uu fi yoo ati ibsuun barbaanne rakkoo hin qabu haa ta'uti garuu akkuma waliigalaatti egaa tiiktookii irratti bashannanaaf qofa osoo hin taane galiinis irraa argamuu hin danda'a jechuudha. Galiinis irraa argamuu ni danda'a. Fakkeenyaaf geemii kuni akka galii osoo hin ta'in akka jaalalaa fi si jaalataniif hojii ati hojjatteen wanni kun nama hundaaf wanna godhamu miti. Wanna hojii keetiin hojii boonsaa yoo hojjette jaalala namaatiin fakkeenyaaf an si jaaladhe giiftii akkuma siif kennuu sanitti garuu hojii biizinasa irratti argattu hedduu jira. Beeksisa mana nyaataa fa'aa hoteela fa'aa beeksisuudhaan uffata aadaa beeksisuudhaan iddoo bashannanaa beeksisuudhaan namootni hedduun akkasitti gabii irraa argachuu ni danda'a. Tiktookiinoo fakkeenyaaf hordoftoota baay'ee argachuu irraan kan ka'e yookaan immoo wanti ati dabarsite sun viyuu guddaa yookaan immoo hedduminaan yoo ilaalame yoo akka yuutuubii kana namaan kafalaa tiktookiin. Hin kafalu. Viidiyoo hojjettu yoo namni miiliyoona 3 miiliyoona 5 ilaalu hin kafalu. Egaa hedduu galatoomi. Egaa gama biraatiin immoo jiru baqaa keessa jirtaa egaa gara biyya sadaffaa deemuudhaaf kan carraa kan kee yaalaa jirtaa saniinis rabbi siif haa milkeessu jenna. Egaa amma gama tiiktookii kanaan beekamtee jirtaa namoonni hedduun si beekanii jiranii beekamtii kana immoo gara bu'aa tokkootti buusuu qabda jedhee waan yaaduu fi atis waan yaadde qaba waan ta'eef gara fuulduraatti maakii eessatti eegnaa beekamtii kan akkamitti itti fayyadamuuf taataa uummata kan keetiifis ta'ee ofiifis ta'ee maatii kan keetiif akkamitti itti fayyadamuu yaaddee jirta. Amaanaa sabni kiyya narra kaayetu jira.
gama TikTokiinis gama Facebookaatiinis amaanaa kiyya amaanaa saba kiyya qofa osoo hin ta'in amaanaa gootolee kiyyaatis ni bahadhaa. Uummata kiyyaaf kana caala sagaleen hin taa'aa fi hanqan lubbuun jirutti uummata kiyyaaf jiruu kiyyarra uummata kiyya baay'een jaalladha. Keessaafuu Oromoo Oromoo bifa alaabaatiin jaalladha. Akka alaabaatti qixa alaabaattiin jaalladha. Kana caala uummata kiyyaaf waan biyya baqaa keessa jiruuf malee silaa biyyoota biraa carraa harkadhee barnoota gahaa baradhee uummata kiyya kana caalaan tajaajiluu barbaada. Egaa ammas yeroo qabda. Egaa umuriin kan keessa irruma jirta waan ta'eefis ammas egaa rabbiin bakka itti yaaddeensiin haa ga'u. Gama biraatiin immoo osoo kaasin akka hin dabarre kan barbaadu maa'inni yeroo baay'ee sooshaal miidiyaa yookaan immoo marsaalee hawaasaa kanneen namoonni akka keessaan kana waan gaariidhaaf itti fayyadaman sabas fayyadaman ufis fayyadan akkuma jiranitti ta'e namoonni tokko tokko immoo waan neegatiif ta'eef waan badaa waan jiruu namaa balleessu waan saba xureessu waan sabaaf saba walitti buusu waan hin taaneef gaafa fayyadamu illee hin argina. Namoota waan akkasii hojjetaniif oduu sobaa waan hin jirre walitti fidanii walitti qindeessanii gaafa qilleensa farra baasanii argina. Wanti sobaa isaan dubbatan sun immoo jiruu nama dhuunfaa sanii jeequu bira darbee maatii jeequu bira darbee akka sabaatitti illee dhiibbaa gaafanii fidutu jira. Egaa namoonni akkasii sooshaal miidiyaa akka keessan waan gaariidhaaf itti fayyadamtan hin jiran namoonni biroo immoo akkuma jedhe waan badaadhaaf kan itti fayyadaman hin jirani. Namoota kanaafuu dhaamsa qabda laata? Dhaamsa ni qaba. Namootni nama arrabsan bika guddaa hin gahanii. Namootni nama walitti buusanis bika guddaa hin gahanii. Namni bika guddaa gahuu danda'u namoota waan nagaa hojjetee sabaaf waan nagaa yaadee saba isaa jaalatee aadaa isaa baree safuu isaa baree saniifuu wanni isin hojjettan waan gaarii akka hojjettan waan nagaa waa hedduu jira TikTok irratti wanni hojjetamu nama arrabsuun faayidaa hin qabu nama walitti buusuun faayidaa hin qabu faayidaa isin irraa argattan ni jira jee waan hin yaanneef dhiifama waliinii kabaja waliinii ummata keessanii gaddeebi'a ummata keessan tajaajilaa ummata keessanii kan dhumaa jiru kan beelaan dhumaa jiru kan qawweedhaan waadamaa jiru irratti qumaara hin taphatinaa if duba deebi'aatu ummata keessan waliin ta'an jechuu barbaada galatu. Egaa maakii egaa gama biraatiin immoo yeroo baay'ee namoonni marsaalee hawaasaa irra jiran kunniin keessumaayyuu amma jechuudha si dabalatee maskiifa kaasuu hin dandeenya. Namoonni hedduun hin jirani raachuullee kaasuu hin dandeenya. Akkasuma namoota biraallee maqaa tuquu hin dandeenya. Egaa hedduun keessan keessumaayyuu afaan Oromootiin egaa TikTokis ta'ee YouTubes Facebook irratti viidiyoon gad lakkiftan hundi isaanii afaan Oromooti eenyummaa Oromooti kan calaqqistanii. Egaa sooshaal miidiyaan yeroo ammaa kana dhaloonni qubeetti fayyadamaa jiru kuni aadaan Oromoo eenyummaan Oromoo afaan Oromoo akka guddatu gama gochuutiin faayidaa inni buuse jira yookaan immoo faayidaa akkamii qaba? Faayidaa inni buuse ni jira. Anamma TikTokii giseen hojjedhu fakkeenyaaf wallee afaan Oromoo yoo kan artistoonni keenya kan baasan ta'e gabaabsinee irratti hojjenna. Walleen sun namoota hedduu bira ni ga'a. Namoonni hedduun gisee dhaggeeffatan namoonni afaan Oromoo dhaga'uu hin barbaanne yookiin baruu hin barbaanne hundinuu ni dhaggeeffatanii afaan keenya ni guddisna. Anamma afaan keenya guddisuudhaaf gisee hedduu wallee afaan Oromootiin hojjedha. Waan afaan Oromoo ta'e qofa guddisuu barbaada. Saniifuu ni fayyada. Hundi keessanuu namni Oromoo taatan aadaa keessanii fi afaan keessan akka guddistan asumaan isiniif dabarsa. Galatoomna. Egaa akka sagalee qabdus hin dhageenye egaa weellus hin dandeetta taanaan mee takka nuu jabaa jedhika. Walliin danda'a. Takka nuu jedhi. Dhugaa walliin danda'u. Jalaan si qabaan. Raachuu yoo dhageenatti oola waan ta'eef dhiisaafu. Shugguxii Oromoo jettanii maqaa naa baaftan an shugguxii qafoo ta'ee taa'uu hin danda'u na dhufaaftan malee isiniin jette. Garmaamu tola. Namni eega shugguxii qabatee booda garmaama. Gaafa 26 beellama qabachuun keessan ni yaadama egaa boruu galgala jechuudha. Halkan dheeratus bariin hin oolu gabroomsataan ni kufa hin boohin sababa. Tole hayyeessi dhukaafnaa jechuudhaan Oromoon bahaa dhihaa kaabaa kibbaa bahee haala adda addaatiin dabaaluu irratti argama. Garmaamu tola. Garmaamu tola foon haadha koo. Yoo kan na dhukaaftan taate ammoo laafeerra malee lafa nan buusinaa isiniin jette.
Hayyegaa egaa fedhii kan keentaanii sin dhibu hayyegaa egaa ani dhimmi itti walitti dhufneefis waanuma marsaalee hawaasaa kanneen irraa haa dubbannuuf egaa kan jedhuudhaani jiruu baqaa irra jirtaa waan jiruun baqaa fakkaattu waliin kaasnee dubbannee jirra faayidaa sooshaal miidiyaan qabus dhiibbaan ni qabus hawaasni akkamitti itti fayyadamuu qaba kan jedhus egaa waliin haasaa turre mi'aati immoo dhuma irratti shamarran umurii kan kee irratti jiranis ta'ee saba bal'aa uummata Oromootiifis ta'ee walumaa galatti ergaan qabdu yoo jiraate ergaa kan kee dabarfadhuuti osoo kanan dubbatiin hin ba'u caaltoonti jettu yoo jiraate itti dabaladhu carraa sii kenna achi hin goolabna. Baay'ee galatoom carraa kanaa kan nuti ittiif caaltu dubartoonni gizee hedduu hamileen keessan akka isin hin cabneen barbaada. Nuti dubartiidha. Sooshaal miidiyaa irratti hin baanu jettanii iftuuba hin deebina. Dubartii waan dadhabdee hin qabdu. Dubartii ta'uu keetiif itti boonii itti gammadii saba keetiif hojjedhu sagalee ta'e dhiira caala hojjechuu dandeessa. Dhiira caala kabajaa qabda waan ta'eef gizeen akkana jedhamu dhiiroti isin tokko barbaadee osoo hin ta'in dubartii waa hedduu hojjechuu dandeessanii if duuba hin deebina hojjedhaa namoonni dandeettii qabdan osoo dandeettii sagalee dandeettii adda addaa osoo qabdanii mana keessa hin taa'inaa gabbaati waan barbaadan hojjechuu hin dandeessanii jabaadhaan isin jechuu barbaada galatoomii caaltuu carraa kanaa kan nukeetiif waniin irraanfadhee warra tiiktookii warra feesbuukaa isin jaaladha warra tiiktookii naaf galatoomaa naaf jiraadhaan dagaagaa miiraan isin jechuu barbaada isin kabajaa akkana kabajanii akkana jaalattanii taanillee isin jaaladha bikka guddaan isiniif qaba horaa bulaan isin jechuu barbaada caaltuu waan naaf hirteef galatoomii. Ayyee galatoomatis egaa yeroo jalqabaatiif miidiyaa OMN gubbatti kan dhiyaatte nutis egaa kanumaaf dafnees kasii argachuudhaaf yaalle atis hedduu galatoomii sagantaa addooyyee kanarratti dhiyaattee ergaa bareedaadha egaa kan dabarsite waan tiiktookii hordoftoota keenya qofaa miti namoonni akka kiyyaa hedduun hin jiran jedhee waan yaaduuf waan tiiktookii kanaan wal qabatee waan ta'eef namoonni egaa tiiktookiin maali kan jedhuu fi marsaalee hawaasaa akkamitti itti fayyadamuu dandeenya kan jedhu irratti ergaa bareedaan dabarsitee jirta ammas irra deebi'ee hedduu galatoomii sin jedha yeroo biraa immoo hojii nama boonsu kanaa olii hojjettee akka walitti deebinu abdiin qaba fayyaanaa ta'e. Galatoomii ati naaf yeroo caaltuu galatooma hundi keessanuu. Hayyee egaa daawwattoota keenyaa kan daawwachaa turtan sagantaa keenya addooyyeedha. Sagantaa addooyyee guyyaa keenyaatiin egaa guyyaa har'aatiif jechuudha. Turtii kan wajjin taasifnee maakii oroo wajjin ture egaa hedduun keessanii sooshaal miidiyaa keessumaayyuu immoo tiiktookii akkasumas feesbuukii fi yuutuubii irratti beektaniin ture. Egaa turtiin isii wajjin taasifne kana fakkaata ture. Yeroo biraatiif immoo keessummaa biraa qabadhee isiniif hanga dhufutti haga walitti deebinutti nagaan taasisan jedha.